anillee ol ga'ii deebeen beeku har'a Jawaar dhufeera jennaan dhufe. Baay'een dubbii dubbachuu barbaada. Baay'ee dubbii dubbachuun jaalladha. Durumaa hin jaallatan naannoo kanatti. Jawaar dhufeera jennaan dhufe. Daarii ilaa kadhan jedhu eebbaan kanaa sitti lafa kennee hamma Benishanguliidhaaf. Amma giddaa kiiramuutti eebbaan lafa kenneef. Kun gaaffiin koosa kana. Waan an jedhaa jiru addi bilisummaa Oromoo sennaa sirratti ta'e addi warra amma sirra jiru sennaa sirratti ta'e sennaa abbaa tokkooti. Maaliif ol dhiibdu sin? Maaliif ol dhiibdu? Ilmaan abbaa tokkooti sinooti. Ammannaa addi bilisummaa Oromoo silxaan argate dhuguma abbaa isaa gataa. Inni ol kanaan dura silxaan irra ture soo inni silxaan irra ture kunis dhugaamatti dogoggora qajeelfamaati maleessa sirrachuu dadhaba. Ani kanan jedhu daangaa kanatti na waamaasin. Ani waan baratan hidhabuu waan baraatani. Oromoo waan baraati. Ilaa addana guutamaniiti buqqaanii lafa dhufanii nurra dhaabanii. Bara 18 kibra zamanii. Kanaafi daangaa amma hidha Abbayyaa kanaafi amma biyya Salaaletti beekani. Daangaa sana irra turan. Gamas gamamas. Daangaan kun gaafa sana muraa Jawaarillee gaafa tokko waa'ee daangaa kanaa kaase amma daangaa hin barbaannu. Nanta kanattidha waa'ee inni adeemsu kana isaan galateeffadha. Amma waa'ee daangaa hin barbaannu mee dura tasgabbeessina isa jedhu dhageeffadheen ture. Gaafa daangaa kana na waamaa sinam. Antillee tokko nama barateedha. Barumsa ishee si'anaa kutuun ta'in barumsa araqee eessatuun ta'in biraakboordii amma kibilii 12 nama barateedhan. Kanaafi daangaan kanaan raawwatee yoo ta'u fakkeenyaaf maaliif qabeettu nama gimboota sabaatti qabee malee galee waa'ee qabee maal gootu karaa asoosaa karaa eessaa qabee meeqa dhufaa jira. Ni kuwee masaariyaa hojjetaa jira Joorji Bush. Qawwee malee isin nagaadhaan xuruudha hin barbaanne. Nagaa eessa ati nagaa barbaaddaa Benishaangul Gumuziin nagaa barbaaddaa inni kaan immoo hin barbaanne Oromoo of keessatti arguu hin barbaanne nama diimaa jedhaa jira. Kanattan gootee nama hin beekne itti amansiiftamati. Utuu qawween jiraate namni miliyoona 60 namni 200 iddoo isaas itti biraa kun adda gaariidha. Kiiloomeetira 30 gaariidha dhaabbadde katamaan ijoo dhufuudhaaf. Kanaafi maala sirriitti buu barbaadeni ani Jawaariin akka beessiraatti waan kennu. Adda bilisummaa kan ta'e kan addee kooti jira waan baraadha kan duuka hoogganee biyya kana hoogganaa ture. Kaasa'uu naftee teessoo jedhama. Namichi kuni lixa Wallaggaa kana hoogganaa ture. Silxaana fudhatudha gaafa ol baane lafanni bu'ee dhabnee nu barbaadne dhabne. Anamma hidhabuu guutaweenni hidhabuu waan baratti dhaladhee addaatti bara 1900 fi 52 addaa dhufuun qophii abbaa koo deebi'ee jechuudha waan baraa. Miliyooniin tokko gararraa kan ta'u waan bara jiru. Erga fakkeenyaaf addanaati amma biyya Salaaleetti lafti kan keenya jedhame boodatti addana warrumti afaan Somaaliyaa dubbatus addana lafa Itoophiyaa keessa qotanii Somaalii gabbaruu barbaachisaadha. Yoos kan erga ta'e godoo tokko ijaarratanii qurxummii baasuuf addaa dhufaniiti erga lafa keenya irraa nu ari'u ta'e. Maaliif akka gootu seerri jira itti Wayii nageenya barbaanna. Tasgabbii barbaanna. Inni kaanoo fakkeenyaaf Benishaangul Gumuz amma dhuguma nageenya barbaada. Amma dhuguma warri gimboota sabaatti jedhan kun hunduma isaa waa'ee qawwee addabaabayii irratti hin dubbatu. Waa'ee qawwee maaliif dubbatu sun hundumtuu hidhatee dhufee akkamatti dhossee biyya gama Abbayyaa gama asitti himu. Namni tokko innaa torba dhashee qawwee torba bita. Qawwee torba bita. Qawwee malee tasgabbaa hin dandeenye Afrikaan. Ani Afrikaan naannatiitti dhufee silxaana kennu isuma kanan argeetti fakkaata moo ganaadha.